Hello everyone, welcome to my YouTube video channel. This is Sunshine English. I'm Gabay. In the previous lesson, we have learned the simple present, how to make a question. Okay, but today we will see simple present, how to make a question with subject he, she, it. In the previous lesson, we have learned simple present, how to make a question with the subject I, we, you, they. But today we will see simple present, how to make a question with the subject he, she, it. Kabajamtoota hordoftoota YouTube channel kooti. Yeroo darbe simple present akkamitti gara gaafachii jiran kan jedhu ilaalleerra. Subjectii maalii wajjin? Subjectii I, he, you, they kan jedhu wal ilaalleerra. Har'a kan ilaallu simple present gara gaafitti kan jiru ta'e subjectii he, she, it waliin ilaalla jiru. Subjectii keenya he, she, it waliin gaafa gara gaafatti jijjiirru haala kamiin jijjiirra kan jedhu asirratti waliin ilaalla. Tole asirratti sirriitti waliin ilaalla. Na wajjin ta'a. Okay. So question. Question. Does he, she, it plus base verb. Okay. He, one plus object plus question mark at the end. Okay. Forming keenya yeroo barreessinu always our form does plus subject plus V1 plus object plus question mark at the end. Okay. This is what we are going to see in today lesson. In the previous lesson, we use with the subject he, with the subject I, we, you, they. In that we use do, but today we use does. Does is followed by what? By the subject. Okay. Does is around mom subject kana wajjin deema jechuudha. Okay. Let me give you example. Example. Does she, our subject, does she go to school? This is does. This is our subject is she. Go is our verb. To is preposition. School is the place or another object. Question mark as the end. So isheen mana barumsaa deemtee jirti jechaan jira jechuudha. Yeroo darbe subjectii keenya I, we, you, they wajjin kan fayyadamne do fayyadamne. Har'a garuu subjectiin keenya he, she, itidha. He, she, iti gaafa ta'u doesii fayyadamne jechuudha. Does she, does he, does it jenna. Inni akkasii, ishiin akkasii, wanti sun akkasii jechuu barbaanne maal fayyadamna? Doesii fayyadamne jechuudha. For example, does work in the bank? Inni baankii keessa hojjeta? Inni baankii keessa hojjeta? Okay. Asirratti subjectiin keenya isa kana, working keenya base verbidha. Base verbidha. In kan jedhu immoo iddoo agarsiisaa jechuudha. Gaan immoo articleedha. Articlee wantoota beekamaniif kan ibsa nuuf kennu jechuudha. Keenyaaf does he work in the bank? Inni baankii keessa hojjeta?
jechaan jira jechuudha. Another example, does it work properly? Inni seeraan hojjeta. Okay, inni seeraan hojjeta. Itiin subjectii keenya jechuudha as keessatti. Itii maaliif gargaaramna? Wantoota materiaala ta'aniif gargaaramna jechuudha. Fakkeenyaaf wantoota animal for animal and things. Animalii fi beelada yookaan bineensotaa fi wantoota materiaalii ta'aniif fayyadamna jechuudha. Fakkeenyaaf does TV work properly? Does TV work properly? TV kan jedhu itiidhaan bakka bu'e jechuudha. For example, does TV work properly? Look, asirratti TV kan jedhu kana itiidhaan bakka buusuu dandeenya jechuudha. Does it work properly? Does TV work properly? This is things. Okay, for things we use it fayyadamna jechuudha. So as keessatti it maal akka maalitti nu dhufe akka subject akka subject ilaalla jechuudha it. Okay, it amma subject keenya jechuudha. Okay, another example, does she like swim? Isheen daakuu ni jaallatti? Does she like swim? As keessatti liking keenya base verb yookaan verb keenya jechuudha yookaan V1 jennu sana jechuudha. Workinis base verb keenya inni kunis work. Asirratti wantoonni asirratti kaamaan work kan jedhu akka carraa ta'ee haala kanaan dhufe maalidha? Base verb keenya jechuudha. Base verb waan barbaadan fudhachuu dandeessu jechuudha. Fakkeenyaaf does she, does he, does she climb the tree? Inni muka ni kora jenne barreessuu dandeenya jechuudha. Okay, so this is how to use the simple present into question using our subject he, she, it. Okay, so thank you for following me. Don't forget to subscribe my YouTube video channel, and as well as if you have any conflict or any question, you can let me know in the comment below. I will teach you it in detail. Thank you. Have a nice time.